Hai hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha. Nutis jirra nagaa keenya. Akkam isin jirtu jiruuf jireenya hunduu bareedaa. Nutis jirra nagaa keenya hundiyyuu bareeda. Suuta jechaan jira jechuudha. Maaliif jennaani randa keenya nama sodaachifte jechuudha. Safara keenya randi xiqqoon jirti. Ishiirran gadi bu'aa jira jechuudha. Akkuma argitanii kun rabbirraa baadheen jira. Argitan miti kun rabbirra laalaani. Innaa har'a eessa deemaa jirra seetanii? Har'a lammiin hin jiru jechuudha. Lammiin mi'a bituudhaafi mana namaa deemna jechuudha har'a. Lidaatis miti garuu namatu goddanyaa isaatu jechuudha. Mana goddanyaa isaatiitu maabara baasa har'a. Innaa dhuftan malee jettee kanaaf jenneetu har'a jechuudha deemaa jirra jechuudhaan. Lammiin hin jiru kun qofaa kooti akkuma argitanii rabbirra baadheen jira. Baabaa koo baadheen jira kun argaa. Caammaa isaas argaa. Caammaas binneerraa fi yeroo dhiyootti isiniin agarsiisa rabbirra namni garuu narratti bilbilaa jira. Isti qoy. Namatu narratti bilbila jechuudha hin beeku. Eloo jennaan iyyuu narratti cufe jechuudha abbaan ta'e. Innaa akkuma argitan egaa safari keenya kala cirri jedhee jira. Manni kan diigames jira kanaafis kunoo baay'ee jira jechuudha. Yeroo tokko diigamaa ture isinitti agarsiiseera miti. Innaa kanaan haala kanaanani lammiin mi'a bituudhaaf na dursee deeme waan fuunee deemnu jechuudha. Mana nama harka duwwaa deemuun jiraare. Innaa kanaaf jenneetu isiniin jedhaa ijuman badeefan jira jechuufan isiniin dhufe malee waa biraa qubna garaaf miti jechuudha. Jira jechuudhumaafanidha. Kunoo kana fakkaanna haadha mucaa taane dafaa kottaa isinis haadha mucaa ta'a akka keenyatti. Innaa kunoo maaqafaa immoo yeroo jalqabaaf ittiin baadhee isinitti hin agarsiifne. Maaqafaa garuu binneerraa fi charchiitti hin deemee beeka garuu viidiyoo waraabeen beeku jechuudha. Kunoo maaqafaa kana birri 1,800 jedhu. Garuu birri 500 biteef jechuudha lammiini. Inni akkasiin haala kanaan egaa maaqafaa bitameef jechuudha rabbirraadhaafi yaa as wannoo keessatti dugdatti baachuun sheemiin nama qabachuudha. Garuu illee dugdatti ariifiidha. Innaa kanas isiniin jedhaan hordoftoota koo. Wanti isiniin jedhu waan biraa jirtu gaaddoo jirtaa akkami fayyaa. Innaa hordoftoota kiyyaa kanas isiniin jedha hin banne jira onumaan isiniin jechuufanidha jechuudha. Bishaan immoo hin qabnu. Kun olaanaa akkuma argitan bishaan kunaas bishaan qoforaa jiru jechuudha. Bishaan erga nurraa baddee ji'a 2 guutuuf dhugaa waaqayyo bishaan dhugaatii hin binnaa. Bishaan isa kaan immoo laga keessaa waraabna jechuudha. Bishaan ammoo ganaa tura. Hammam tura amma? Dhugaa dhimee. Amma kana bichaa awwaalu tafe. Ganaa amma awwaalamu kunaas qaqqabe garuu. Kanuma walitti qaxxaltu. Inni hordoftoota keenya kunoo kana fakkaata egaa bishaan qe'ee keenya keessa ji'a 2 guutuudhaaf jira. Issay abdiin nutti horaa jira. Isinii gadhiifama jedhanii. Innaa kana isiniin jedhaan hordoftoota koo dura osoo viidiyoo waraabuu namni narratti bilbilee. Kunoo maaqafaa rabbirraas asuma argaa eebbisaa fi garuu gurraachi hin dhabame. Suuqii sadii moo waan ta'e gaafadheen gurraacha dhabe jedhe lammiini.
diimaa biteef jechuudha. Akka jirta inna gurraacha dhugaa barbaanneetu dhabne jechuudha. Gurraachi dhabameennan kanuma biteef lamni. Innaa kana siniin jedhaan hordoftoota keenya akkasiin haala kanaan jirra jechuudha. Haadha mucaa taanee kun rabbirraa kanatti nammannee deemnaa jechuudha. Kun rabbirraa maal rakkoo qabare qochi jedhee tonarra taa'a. Garuu dugdatti baachuun ariifiidha. As xiqqoo karaa caafii finfinnee jirra waan ta'eef ammaaf baadiyyaadhaa ta'u garuu dugdatti baachuun nama dabbara. Daa'ima jechuudha. Yeroo manaa baatan. Innaa kana siniin jedha laayikii warri haaraa taatan immoo sabiskiraayibii naa godha. Sheer naa godha. Laayikii naa godha. Yuutuubii koo guddisaa shi. Innaa kana siniin jedha ittiin ijoollee guddifna yuutuubii guddisaan siniin jedha. Ani garuu dhugaa dubbachuudha. Yuutuubiin naa kaffalaa hin jiru. Dhugaa anis mana irratti hojjechaa hin jiru. Naa kaffalaas hin jiru jechuudha. Asitti jechuudha. Viidiyoo namni tokko daffaariidha waaqa. Yeroo viidiyoo hojjechaa karaarra deemtu namni zumbi jedheetuma nama laala. Innaa kana siniin jedhaan hordoftoota koo. Ani immoo yeroo namni na laalu sheemina qaba jechuudha viidiyoo hojjechuun. Innaa kana fakkaanna jechuudha. Laayik sheer godha. Siniin jedhaa. Baay baay rabbirraa rafee jira. Amma uffadhutti of nyaatee boo'ee rafuudhaaf. Innaa kana siniin jedhaan laayik sheer nu godha. Yeroon achi deemellee viidiyoo waraabu. Maaliif seetanii? Dhaqee sin beeku manicha haaraadha. Godeenyaa lammiiti waan ta'eef na sodaadha jechuudha viidiyoo nama waraabu. So lidatii minaamini ta'ellee waraabdu lidatii miti garuu. Innaa ciao shi. Like share naa godhaa shi. Warri immoo haaraa taatan subscribe naa godhaa. Innaa kana siniin jedhaa yuutuubii kiyya guddisaa lakki ne siniin jedha. Yuutuubii maal hojjette sila lammii yuutuubii hojjechuun jaallatu. Ijaan qophaa koo ta'eef waan irratti hojjedhatu na dhibachuudha. Kanaafan zimmi jedha jechuudha. Innaa bye bye.